اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك كان قرأي فارفا برقاف كان قرأي رفو وفكتة مالين جلبيكتا أتي اللي أيفر الباتيرو تقطقو يأتي يسوس واقع جتي للبدا أسي مبالكيرو رفتو يا رب جتي ربي خلتي أسي شاهدا كان مكبتك أبتو رفتا جرينيا كمي كسا جرتا كان جلو لكيسا دقاما ويتار جولي جرى برتاي أوف ما كسا رتي أسابا راتشين جرى أسي يرو رفو مكس جري رفا أفت قرأي رفا waan ajaa'ibaa tokko keessa dhiisigaa garuu an hanga wayyaa guutummaatti wanti si amansiisu si jammar hin jiru sachi keessa beektaa maaliif yeroo si barsiisanii nama guutuu waaqa guutuu siin jedhu ati waa hunda ragaa barbaadda amma yeroon quraana keessa namni waa'ee Allah na barsiisu Allah maalis jedhee gaafan gaafadhu rabbiin isa samii fidachii uume rabbiin isa akkas akkas jedhee na barsiisa ragaa wajjin naa kenna inni kunoo maali waaqa guutuu nama guutuudha jennee baranna barumsa keessatti si barsi duraan barachaa turte anillee daftari irratti barachaa turellee kunooti nama guutuu waaqa guutuudha jennee nu barsiisu iddoon isaa jiraa jennaani lakki akkasitti qalba qalne son taane hojii isaarraa hubannaa nuun jedhu egaa hojii isaarraa malee qalba qalne son taane hojii isaa hin jedhu hojii isaa kana gaa ammas immoo maalin jedheeni namummaa isaallee naa gala garuu waaqummaan isaa hanga yoomiti jedheen egaa jechuun suutaan sii gala kanatti miti jedhu waan sidiif hafuuraan eegaa ture beektaa hafuura qulqulluun hangana guutamu eegee garuu immoo hafuura qulqulluu kan gadhiibu aayatana keessa jiru gadhiiba yeroo hafuura qulqulluun dhufee guutama jedheen eegu aayanni quraana keessa jiru ala gadhiiba eessatti ol deemu kana furaan guutamtu gommaa wayidha mooti kana furaan guutamtu maa beekda yaa wadiisi beeku guyyaan dura wanni jedhus maalin jedheeni beektaa lakki kunoo wannoo naan ganda wanti deemeef tokkichaani waa'ee kitaabaa wal qabateeti kitaabni bu'eera quraana keessa jedha kitaabni suni eega bu'eera ta'e kamitti badaa'isuma kana jedheeti kan hin amane malee dhugumatti guutummaa isaa nama baree miti kunoo akkamii jennaan guyyaa keessa sii galaa amantee baratteennan sii galanaan jedhanii ji'a lamaafis egaa eegee hafuurrichis dhufuu didee natti gabbuu didee nattis galuu didee guutamus akkuma gaa maalis jedha gommaa makiinaa fanaddee hafee wayitti naafee na fakkaatan haa galuu didee hafuurrichis dhufuu didee natti bu'uu didee kanaaf egaa hanga yoomitti bada jedheetiin rabbii keessa dadhaqqabee ayinni quraanaas na keessa jira kan hin duraan baradhesi inni na keessa deddeebi'a na keessaan badu waan ajaa'ibaati gaa garee shaada jalaas takkaa moo fagaadhu barreetaa yeroo hedduu jaluma taa'ee faan dhaggeeffadha bare yoon ol bahee dubbiin babal'eessa waan ta'eef jaluma taa'ee faan dhaggeeffadha dhumarratti gaafa rabbiin keessa dadhaqqabee guyyaa tokko. Okay, amma gaaficha wanta ti addatti agarte wanti bakki kanatti siin jedhan achi keessatti agarte maaltu jira? Waan akkamii wanti takka illee jiru gaafa san waldaa deemnee gaafa jennu sirna waldaa ni beekta jalqaba irratti garuu sa'a wayin dhaqqabee sa'a sanii dhaqqabee yeroo san keessa fedhiin shubbisuun keessa jiran agawee shubbisni utaallee kolfinee maal jennee kazaan isika kugira kolfisee shubbisni utaallee gaafsan mirqaanni maal jettan ustaas akka achi seentu maaltu sababa amantii san akka seenuuntu jalqaba irratti maaltu sababa itti ta'e akka amantii san itti dhufa itti dhufa dubbadhu jafiin sa ayyee isaaf deebisuu kan waldaatti deebinaa hayyee jalqaba akkuma yaadni kun si keessa dhufu kan si godhe yookiin immoo sammuu kee keessatti akka yaadni kun uumamu kan si godhe maanni? Isarratti tokkoffaa akkuma rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dhaamanii saahiba haala saahiba gaarii qabaachuudha. Saahiba kiyya saahibaan an qabuutu yeroo hedduu na gaafata. Waa'ee islaamummaadhaan akka gaafatee maal jedha hattaa inni hangamta kana keessa beektaa hanga shayxaanni biyya lafaarra hin jiru waa'ee rabbiin jedhee uummanni jedhamu kunu rabbiin ergamaan erganne maali kan jedhu wayina keessa beektaa. Waa'ee akka waaqeffataa wayiti natti hima. Sababa saniitiin keessa kiyya hanga sanii deemee ka'ee ustaazawwan fi ustaaz Farhaan na beeku ji'a 4 dura akkas waa'ee shayxaanaa marii wajjin godhee
Shayxaanni hin jiru akkamitti jiraataa kan jedhu marii wajjin godhuu ture otoo niin achiin deebiin ture ji'a 4 dura jechuudha. Dhumarratti sun immoo lakki ilmi namaa amantii irratti akkamitti jiraata kan jedhu na isuma inni na keessa guute kun na keessa didee bakka isuma kanatti deebi'ee nafe utuma kanarra jiru immoo ammas na gaafata inni waa'ee wanni kanarra na gaafata waa'ee islaamummaa kanarra na gaggaafata waa'ee na gaggaafata wanti inni gaggaafatu kun shakkii hedduu keessa na galche kitaabni keessa noo bu'ee jedha eessa dhaqee aan jedha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbaan isaa kufrii keessatti du'e jedha hadiisni yeroo dubbisanii biyya maannu ibidda galee jira jedha akkamitti abbaan isaatu ibidda galee akkamitti akkanatti wanni taawaa hedduu na gaggaafate jennaan gaafii kanaan wal qabatee garee shahaadaallee gaafadhiin ture itti fakkaata. Kanaan wal qabateeti shakkiin guddaa kan keessa ture irra guddaatti garuu ani waa'ee kitaabichaa na oofe. Qaayidaan samaa inni beektaa nama beekaa rafee dammaqsuuni maal jedhama? Hin dammaqu jedhama miti. Yeroo san keessa fedhii falmuu fi diduu malee. Jafiko achiyoo wanti si hawwate achii wanti si amansiise akka tachidhattu wanti si amansiise jechuun asiigaa wantoonni kun ni jiraatu. Fakkeenyaaf amma yeroo tokkotu maallaan jedha quraanni keessan abjuu laaqamaadha jedha quraanuma keessantu quraanni abjuu laaqamaadha jedha wallaahi nan gaafadhe waa'ee abjuu laaqamaa sanaa kana haasa'u namatu akkas jedheetu haasa'aa ture quraanichi abjuu laaqamaadha jedha akkasidha jedheetu haasa'aa ture dhumarra garuu dhuguma akka dubbii rabbii ta'e akka dubbii rabbii ta'e haasa'e namichi sun sii galee garuu ishee sana keessaati select godhaniidha kan isaan keessaa fudhatanii quraanoo akkasii kan isaan keessaa jedhanii sii galee anamma numaatti ofii koo dubbise utuu islaamummaan rakkoo qabaate ani wallaahi billaahi dhimman taa'ee islaamummaa asirratti jechuuf tokko illee hin qabu dhimma lubbuudha sii galee amma as keessaa gara islaamummaatti akka dhufu wanti na harkise tokko yoo jiraate islaamummaan amantii rabbi beekuudha amantii rabbi biratti fudhatama argateedha lammaffaa islaamummaan amantii dhugaadha amantii ilmi namaa hundumtuu irratti dhalateedha sadaffaan islaamummaa alatti namni amantii kan biraa barbaade warra hongee irraati sigalee warra hongee rabbi biratti fudhataman qabu sigalee soo maal jechuu barbaadeni islaamummaa keessaa wantoota akkasiitu na harkise gara kanatti anaan achi keessaa garuu siin wanti gara sanatti si harkise yoo jiraate maaloodhame achi wanti si harkise achi keessaa wanti sitti tole wanti sammuu keete waan tonnee keete maani. Waan gaarii kaasti tokkoffaa irratti ani yes intorkee kiyya inni onni godhan itti fakkaata. Abshirin nagaamu. Jiraa sagaleen koo simbira jiraan? Jira yaa. Ani tokkoffaa irratti wanti na keessatti waa'ee kanaan wal qabatee waa'ee kitaaba kanaan wal qabatee yeroo hedduu kan inni godhee kitaaba kanaan wal qabatee shakkiin keessa jirudha. Inni tokkoffaan malee inni achi keessaa wanti sirriin naa gale tokko hin jiru. Wanti inni itti amane kitaabni kun rabbi biraa bu'eera quraana keessatti bu'eera jedha. Sanii wa musaddiqan limaa bayna yadayhi waan isa dura darbeenis kan dhugoomsaa ta'e kitaabichi waan isa keessa jiru dhugoomsaa kan ta'edha jedhee kitaabichi kan dubbatu bu'eera jedha. Kitaabni kun immoo anam akkamitti nu hubadhe egaa sammuu kiyyaanii wanti kitaabni tokko bu'u tokko gulaalamee jalladameeti kan inni bu'ee qophaa'ee jedhu. Egaa qophaa'ee egaa bu'ee jedhee akkamitti badaadha. Rabbi biraa bu'ee jettee amantee deemte. Saniifuu kitaabni egaa bu'eera ta'e kitaabni bu'ee jiru kun isuma isaan qabatanii jiru kana jedheetiin isa sanatti amane tokkoffaa irratti kanumaan wanni itti amane wanni jedhee achi inni lammaffaan immoo yeroo sani mana waajjibira deemee beektaa xiqqoo kabaja sii kennu beektaa ni beektaa miika kabaja sii kennu yaas sitti ni mukana kabaja kana sii kennu maal godhu ati nama beekaadha ati nama boru wanni jedhee maal jedhu ati nama boru maal wanni siin jedhu miika kana lallaaltee yeroo jette kana wal qabatee kuttu. Si shakkiin si keessa jiru laalime si shakkiin si keessa jiru si waa shakkaa jiru shururuu wayii gaafa argattu dhagaatti kutte waamicha dhiyeessanii waamicha naa dhiyeessanii waamicha sana dhiyeessan irratti keessaa wal dubbisana keessaa namni dubbisa kun naan galle akkamiin jedheen akkuma amma siin jedhe san siif gala kan kun si gallaan kana booda si amanaa si barattee gaafa jette si gala san si galaan aan jedhan
Hafuuraan hin guutamne. Susuutaan immoo wanti Hafuuraan hin guutamne hafuuraan sii galuu didee. hafuuraan egaa wanni hin deemne gaanis beektaa bakka hafuuraan guutan san egaa garaajee wanni hin deemne egaa manumatti ni gaddeen hafuura manatti fuudhidee hafuurri tarii bakki garaajee hafuura guutan jiraate achi hin deemne egaa. Gaafa gooftaa fudhatte sana singuunne hafuurri. Eenyuun na guutasa? Barsiisaan na fudhachiise moo? Wajiin siin kadhanne wajiin. Jechuun kadhaa kadhachuuf hafuura guutuun addaa miti bara kadhaa kadhuma kadhateera garuu hafuuriin na guuta tokko illee hin jiru hafuura maalii guuta ofiifuun guutamne inni. Okay, akkasuma waa'een Sillaasee sun illee waa'een hafuuraa sun illee waa'een waaqummaa Yesuus illee hafuuraan siin gallee. An jalqabuma guyyaa meeqa qabbaniina dhiyee oole hafuura ala taa'eetuun hafuura eeggadhu alatti qabbaniina ajjeesee oole rabbitu dabaase maal taatee ati hafuuraan guutuu hafuura eeggachuuf qabbana keessa taa'e. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Mee warra warqii keessa taa'e warra warqii faaya islaamummaa kana baate callee kajeelu maal jettame? Ani irra hedduu warroota achi deemanii hoyi jiraniif hin dhaama wanti inni hin dhaamu achis deemnee wajji barachaa turre wal beekanii asirras miidiyaarra jiranii hoyi baay'isanii deemnee achi deemnes barachaa turre dhugaan isinii galtellee hin jirtu ni beekna wanti baranne wanti isinii galate akkallee hin jiru utuu wanti isinii gale jiraatellee gabbaanii dubbatu hin jiru saniifu dahaba isin harka jiru kanaa fi waan dhugaa isin harka jiru kana utuu beektanii callee jala yaaboon fiiginaan jedhaani wallaahi hedduun isaanii callee jala baay'ee wanta kontiriin himumaa inni beektaa warri ijoolleen keenyas keessaa deemanii namni tokko jiru waajjiti naannaanii jiran guutuun isaanii walaa quraanallee irraa hin beekanii yoomatti ta'e akkanuma qaroote malee walaa baay'inillee hanga ammaatti baratanii beeku wallaahi wabillaahi takka irraan beeku mee yoo dhugumatti beekanii isa ganaatti dhaqan dhiisi mee suma quraanaarraa waan takka gaafadhu adeemsa hin beekan isa totti hima innahu laqawlu rasuulin kariim jecha jedhu qabadhuu falme jedhaan innahu laqawlu rasuulin kariim jecha asirra taa'e quraan jecha ergamaa rabbiiti jedha jecha asirra taa'e garuu ayatatti aanu hiiki yoo ittiin hin hiiku wabillaahi kariim ayatatti aanu guyyaa sadii hiikime ayatumatti aanu jedhi siif hin hiiku ayatatti aanu hin beeku waan inni asii tokkicha walitti kenne san qabatee deema innis immoo waa walirraa fuudhan waa walitti kennanii walirraa fuudhanii deemu malee ayatuma san guutuu isaa tasa waa walirraa beekan hin jiran warra beekumsarraa hin qabne beekumsarraa bilisaatu isatti naannee jira guutuun isaanii isatti warra naannanii jiran guutuun anachin ture argeeras waa takka wanti isaanii beekumsa qaban illee takka hin jiru hatta yaa rabbi qiyya dhiisati bar mana isaallee yeroo hedduu wajjiniin turaami guyyaa tokko namni ol seenee isa gaafii gaafate hin jiru bar gaafii sin gaafachiisu hin beeku maal si gaafatte gaafii si gaafachi isuma si gaafateetuma ijoollee kana arrabsee wanni godhuu malee guyyaa tokko namni gaafii isa gaafatee isarraa deebii argate hin jiru. Hattaa barre ijoollee keenya warra garee shaadaalaa deemee guyyaa meeqa warri amantii biraa seenanii gaafatu hin deebisuufis hin hubachiisu. Guyyaa tokko namni tokko seenee yoo gaafii gaafatee deebiseeraaf ta'e mee gadaa baasu viidiyoo tokko yoo ifisaa nama arrabsoo achirra taa'ee arrabsuu ta'e malee. Namni godheef yeroo hin beekan. Waajiin waa'ee macaafaa sitti mee beekaa macaafarraa akkamii ga'umsa qabaa waajiin kun? Laa takkaa natti himeen beeku waa'ee macaafaa barsiisota biraa fa'aatu keessan takkaa yaa rabbi qiyya hayi. Wabillaahi ilkariim wabillaahi takkaa guyyaa tokko waa'ee macaafaa himee natti himeen beeku ani waan beeku natti hin fakkaatu irraa himeen beeku. Ajib. Haalaan gaariidha baay'ee bareedaadha warra achi keessa jiraniifoo maal dhaamtame akkamii hafuurri kun si guutuu didee hafuuraanis wanti kun si galuu didee akka nama tokkos dhadheetta waldaa dhadheetta si kadhataniiru ollaanii irrattis egaa shururuus immoo siin jedhaniiru omaa inuma sii galuu didee akkamii dubbisanii moo shubbisanii namaa gala mee dhaamsa dhaamimme jaraafu yaa Allah otoo shubbisanii namaa galuuti
Shubbisni irra hatta viidiyooleen shubbisan hojjenne hedduun jira shubbisni irra warri duraan shubbisnis hedduun jira. Wanti shubbisaan namaa galu hin jiru dubbisaan namaa gala. Wanti tokkichi wanti jiru wanti kaleessas na keessa baduu didi har'as immoo dhaamuu fi quraana keessa ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نمني إسلام ما ألتي كراتك كلي بربادي جريني تكلي بربادي تسمى اللي إرانك بلهم آية نكيس أبدو دي تكو كنا برا آية سدين نكيس أبدو دي سدنو وان دام سكو نمني إسلام ما ألتي كراتك كلي بربادي ربي إرانك بلو ويا برولي ورهون قوي كيساي تكو لما فا إن الله لا يغفر أن يشرك به ربي إنما إساتي وان برك بيك إنديسي واقبر المناماتي واقا قدير إسا بدتي واق إنديسي قبري إن رارمو في ربيني ويغفر ما دون ذلك لما يشاء وان سنقد اللي أبا في فرار ما جد كون إسني فيس إرقادا كان في ربي إنما إسا برا واق إنديسي المناما قبر تسلي إن رارمو في وانتي رقان كباتما نتكي سدلي قبر عجري جرو اللي هنجرو نبيتاني نوتيس أرقيني Ibbaan dhibbattillee akka warra kaan keessatti guddachuu baatu baay'ee wanti guyyaa tokkotti siin galle waggaa dhibbatti siin galu beeki yookiin immoo wanti ji'a lamattuu siin galle waggaa dhibba lamattuu siin galu saniif inni sadaffaanis quraana keessatti maal jedha innal ladhiina qaaluu rabbuna allah warri rabbiin keenya allah waaqayyo isa tokkicha jedhan thumma istaqaamu eeganaa irratti gad dhaabbatan ibaadaan gaafa isaan du'an tatanazzalu alayhimul malaa'ikata isaan irratti bu'uti ألا تخافوا إن صداتنا ولا تحزنوا هي الديناس وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنة غافر ربي وداي سني غليسان سنين غمد أجرون كوني أنيف ديبيتا أني بيكتا ورا مسلمون جنة إنجلني مسلمين أبدين كابو جنة كابو جدانيف ديبيتا كونو أكنا جدار ربي غمد أجران ورا ربي تأمنين كوني سانيف ديبيتا أجريتي Ampun nakesa badu dadhabe hanga irratti simbanne borullee hin badu du'ee qabrii wajjin kana mana nakesa hin badu baga nakesa simbadin baga rabbiin kana dhaqqabe saniifu warri dukkana keessa teessaniif asinitti fakkaatu sobni baay'ateef dhugaan ta'u sobni hanga feete walirra keessatti dhugaan ta'u karaa dhugaa fi ragaa qabutti utuu yeroon dhuftee si wayya utuu yeroodhaan rabbii kee dhaqqabattee lubbuu kee of baraarte si wayyaan jedha kanumaan daamaaf karaan dhugaa tokkichi ragaa qabu islaamummaa innis immoo waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu namni islaamummaan alatti amantii biraa barbaade irraa hin qeebalamudha kana qaba Allahu akbar alaabu malaabu wallahi baga dhaqtes baga galtesi baga dukkana agartes baga ifa keetti deebitesi gatiin isaa reefusii gala kufteta garu gaafa achi kufteta la waan kufun jiru maal na kufisa ani kufisa yoo sala ture maal na kufisa baazoi waan tokko barsaas farhaan kaasan haasawoo kiyyarratti gaafa achi dhaqusani silaa dhugumatti jarri waa beeku waan sidii bona michichi maal himaa ture beektaa abbaani waldaasanii halkan mul'ata wayin arga jedhe mul'ata argu jedhe dubartii lamaan arge jedhe lamaan bareedduu faranjii wayiiti jedha isatu dubbataa bar tokko lamaan isaanii bareedduu akka faranjii wayiiti tokko gurraachoftee muuxattee gadi baddee dhabamte jedhe tokko immoo akkasumatti hafte jedhe achumaan natti lallaba jedhe lallabni wayii waaqarraa jedhe isiin gadi badde kun jireenya kee kaleessaati isiin har'a hafte kun jireenyaati eeganaa haaromte akkas jedhee naa hime jedhe ani yeroo kana maaliin jedha keessa kiyyatti sila warri kun hedduu nama namani namni na beeku ni jira laata namni waa'ee kee himu jedheeti mucaan tokko warri na beeka ture tariyoonni hime jedheeti waa'ee koo eeggachaa ture hin dubbatu jedhee garuu hin dubbanne waa takkas beekuu hin dandeenye namni information seeraan kenneef hin jiru sila wanti hundi information ani beektaami kenneef hin jiru achumaan hin beekatu ustaas Farhaan Dhengadda kaase dhugumatti sila waan raajuu beeku ta'eeti gaafsan sila waa'ee kee dubbatu utuu namni tokko ta'e waa'ee kee namni ta'e warra har'a dhufeera jedhee waa'ee kee dubbachuu qaba ture jedhee kunis dadhabina isaanii bakka tokko mul'isee taate baga argite naan jedhee beekta. Waan isaan achirra taa'anii odeessanii yoo information asii kennaniif alatti hedduus hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf gara islaamummaatti nama gaafa waamanii gara islaamummaatti nama gaafa affeeranu dhugaa islaamummaa kana gaafa gara namatti himanu dhugaama kan itti himta malee waan ati gootu tokkollee hin jiru biraan geessa yoo rabbii fedheera ta'e namni islaamummaa kana hin fudhata yoo rabbii hin feene ta'e immoo hin dhiisa abbaan fedhe naman abbaan fedhe hin kafaradha mitiire
So wanta ti ibarraan geessee ankabaa kabdii jala kuftiin taate gara sila uummatti nama fidu tokkollee hin jiru. Maallaqati kaffaltee faayidaan ati jala qabdee gara sila uummatti nama fidu tokkollee hin jiru. Akkamii ati garuu waan agarte qabda? Gaafa deemte jechuu barbaade. Adda dummaan samaani. Sagaleen jiru. Immoo murina jedha irra naa deebi'ee hin kooyya. Gaafa deemte yeroo jedhu. Namni gaafa gara islaamummaatti dhufu waan ittiin gowwoomfamu waan ittiin hanqabaaqabamu shururuun kun hin jiru. Kottu jedhanii waan ittiin nama gowwoomsan hin jiru. Islaamummaa kana biraan geessaa abbaan fedhee namana abbaan fedhee hin kafara akkuma jiru. Namni rabbii jaallate islaamummaa kana kenneefi gara islaamummaa kanaatti dhufa. Kaan immoo guyyaa masaa eeggata. Kanarraan kan hafe wanti namatti nan qaban hin jiru. Garuu erga namni islaamummaa keessa seeneeti nama barsiisuu irratti, nama jabeessuu irratti, nama gorsuu irratti namoonni ni argamu. Kun waanuma jirudha. Ati garuu kana wajjin wal qabate wanti si mudate jira wayii. Jechuun kee egaa yeroo achi deemtu sanitti shururuun maalii kana keessatti faayidaan waan akka Saansii walii galii jechuu keeti? sanan godha kanan sii godha sanan sii godha minaaminiin ni jira wayii. Yes. Maalati adiidha yoo dhamma siin egaa galu. isa kana dhugaa dubbachuuf namni Kaidah ya, wa adi dah jadi ni, anak jenang nang kalau anak nanti dia temale. Semua jual tanah tempe kini male. Garu, duga du baca biar citi ifani fati namni akas si gudam akas nanje delle, oni nanje delle nado biselle hinjuru. Ani wan sini bukesa yor jafen jalade be male sila hanga mati wani sila inuma sif godulle da wa godun hinjira tata. Anggaru jafen jalade be wan to kun dabbare, wanti sana dabbare man ni bekta. Tikadus umrin kiyya tikatu si tari sammun kiyya na ol yaadateen beekne malee gaafa isaan bira taa'ee waa marii godhus isaan ijoolleetti falmu isaanii wajjin falmu mariin ulaagaa qaba maaliif garee shaadaa jalatti hedduu isaanii wajjin jechuu baachuus nama garee shaadaa jala leenji'eedhaan garee shaadaa jala taa'ee nama leenji'e akkaataan itti leenji'e immoo nama gaafa marii wajjin gootus karaa nagayaatii wajji gootee wal amansiisuuf yaalta malee yoo waan akka deebii maalii dadhabdeetti jabaate arrabsitee gabbuusuu fi dhaqiitii maarree haayishaa keessa maal ta'e nama arrabsuusanii